namoonni abaayaa kalarii eessaa bitannaa eessaa argannaa jettanii ciqqabdan kota ana biratti argachuu hin dandeettanii ani qabadhee isinii dhufee jira jechaadha. Warroonni abaayaa Duubaa irraa Turkii irraa 10,000 akkasiin fiddan fichisiifattan har'a ani gatii gadi bu'aa ta'een abaayaa kana fakkaatu kanneen qabadhee isinii dhufee jira jechaadha. Isin maal jeddarree Ramadaan keessa jirra, Iidni as ga'ee jira, maatii keessa warri sarpiraayiz godhuu barbaadan ofii keessanii warri bitachuu barbaadan eessa jirtanii isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirtu amantiif kutaan osoo addan qoodiin boota jirtan maran nagaaf kabajaan kiyya isin bira haa ga'u isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyyaa har'allee waan addaa qabadhee isinii dhufee jira jechaadha. Wanta isinii ta'uu fi wanta isinii malu wanta bareeda qabadheetiniin kan isinii dhufee jechaadha. Abaayaa asirratti argitan kunniin abaayaa bifa yookaan mootiyyuu kalarii abaayaa babbareedaa carqiin isaa sirriitti orijinaala ta'ee fi kan baay'ee babbareedan asirratti akkuma argitan maashaallah waaw kan keessaa filachuun namatti ulfaatu jechaadha. Qabadhee isinii dhufee jira waan isin ajaa'ibu bareedinni isaati kan isin ajaa'ibu gatiin isaa 2,500 irraa kaaseetiniin jechaadha. Abaayaa kanneen fakkaatu kanaan ni na biratti argachuu hin dandeettanii lakkoofsaan asirra isinii kaa'u kanaan telegiraamaan ta'e waasaappiin ta'e iimoon ta'e na dubbisuu hin dandeettan jechaadha. Boota isin barbaadanitti isinii erguu danda'a. Order isinii godhuu hin danda'a jechaadha. Warri barbaadan narraa order godhachuu hin dandeettanii warri biyya keessa jirtanillee narraan order godhachuu hin dandeettanii magaalaa isin jirtanitti kan isinii erguu danda'u jechaadha. Waaw maashaallah ajaa'iba kan tattaanidha jechaadha. Abaayaa hedduu bareedaa fi hedduu namatti toludha jechaadha. Akkasuma mootiyyuu lakkoofsi isaallee 54 irraa kaasee hanga 56, 58 hanga 60 saayizii xiqqaarraa kaasee lakkoofsaan jira hanga saayizii guddaatitti kan jirudha jechaadha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyyaa maal eeddan isiniin jedha bifa garagaraatiin kan jirudha. Bifa isin barbaadanii kan argamudha. Bifti hundumtuyyuu saayizii kan qabuu fi akkasuma mootiyyuu isa kophaa isaa bicha odoo hin ta'in jalaan qamisii maal fakkaatu qamisii addattuyyuu nama uffachiisu kan qabudha jechaadha. Hundumti isaatuyyuu mataa ofiirraa qamisii isaa maachii ta'ee fi yookaan qamisii isaa wal fakkaatuu fi iskarbii isaa maachii ta'e kan ofirraa qabudha. Hundumti isaatuyyuu jechaadha. Kan as bira argitan kunniin bifa adda addaa qaba. Dammoo fufurdaadha sirriitti jechaadha. Haphii miti baay'ee kan namatti toludha yoo uffatanillee baay'ee kan namarraa deemudha. Hedduu kan namatti toludha jechaadha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyyaa akkasuma mootiyyuu qamisiilleen hin jira jechaadha. Qamisii adda addaa qamisii haaraa kan hin baratamne kan xiqqoo adda ta'e jechaadha. Kan qamisii baratamerraa baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Innillee hijaaba ofii wajjin kan jirudha jechaadha. Hedduu kan namatti toludha. Diizaayiniin isaallee hedduu kan bareedudha jechaadha. Akkuma as bira argitan harki isaa kunillee baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyyaa inni biraa mootiyyuu qamisii piroogiraamii yookaan mootiyyuu qophii wayii yoo qabaattan kan godhachuu dandeettan kan geexiin faayame kan baay'ee namatti tolu kan hijaaba ofii qabu innillee jechaadha. Hedduu bal'aadha jechaadha. Akkasuma mootiyyuu dheeraadhaallee innillee saayizii qaba. Lakkoofsa qaba. Nama xiqqaafillee nama guddaafillee kan ta'uu danda'udha jechaadha. Hundumti isaatuyyuu baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan bareedudha. Ajaa'iba kan ta'edha jechaadha. Gaawoniidhaan kunillee maashaallah abaayaan kunniin kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyyaa osoo dhaxxanii osoo harkitanii jechaadha. Kanuma keessaa filattan walii wallaaltan jechaadha. Harki isaallee hedduu kan namatti toludha. Bal'aa kan ta'ee fi akkasuma mootiyyuu hedduu kan namatti toludha jechaadha. Baay'ee kan namatti toludha. Bifti isaallee inni biraan mootiyyuu qamisiidhaan jalaallee sa'aatii tun haga udidee isinitti mul'isuu dhabe malee qamisiidhaan jalaallee saayizii qaba. Garuu hundumti isaatuyyuu hanga bal'atu ilaalaadha. Sirriitti tirfii kan qabudha jechaadha. Qamisii namatti asmaramu yookaan mootiyyuu namatti maxxanu qirxii namaa baasu sanii odoo hin ta'in qamisii achi jedhuu fi inni nuyyuu addaatti kophaa ofii kan nama uffachiisudha jechaadha. Innillee abaayaa kan wajjin kan gurguramudha. Abaayaa yoo barbaadan qollooftanii akkasuma mootiyyuu yoo barbaadan bantanii uffachuu hin dandeettanii maashaallah kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyyaa Ramadaan kan ittiin faayachuu hin dandeettanii akkasuma mootiyyuu iidaafillee yoo barbaadan abaayaan kunniin hedduu ajaa'iba kan ta'edha jechaadha. Eessattuyyuu kan argachuu hin dandeenyedha jechaadha. Yeroo kanatti abaayaa Turkii fi Duubaa irraa dhufu
beekamaa namni martinuyyuu 20,000 gadi hin jiru 20,000 18,000 biqasanii gad kan ta'e hedduu kan namatti hin tolledha jechaadha. Kanaaf sanniin akkasitti bitachuu irra ana bira awaaya kanniin fakkaatu kanniin argachuu hin dandeettanii hijaaba isaa wajjin akkasuma mootuyyuu qamisii isaa wajjin kan namatti toludha jechaadha. Maashaallah miilaala innin kun ifaati keessattuyyuu yoo uffatan akkatti inni namatti tolu bal'inni isaa akkasuma mootuyyuu diizaayiniin isaa hedduu kan namatti toludha. Maal san qofa dirribii kan qabudha illee jechaadha. Harki isaa bal'aadha. Inni illee dirribii lama kan qabu sanuyyuu jechaadha. Akkuma as bira argitan kanaan garaa keessaan illee dabiliidha jechaadha. Kinoo haala argitan kanaan baay'ee kan namatti toludha. Maashaallah anuu jaaladhee kam keessaaf akka filatan nama dhiba jechaadha. Inni illee akkasuma mootuyyuu bifa hedduu qaba jechaadha. Akkasuma mootuyyuu lakkoofsa hedduu qaba. Saayizii xiqqatu jira, guddatu jira, iddoo goleessatu jira jechaadha. Nama barbaadaniif yoo barbaadan maachiillee bitachuu hin dandeettanii. Yoo barbaadan mootuyyuu haala akkana argitan kanaan bifa adda addaallee bitachuu hin dandeettan jechaadha. Innummaan nu ta'ee bifa hedduu qaba. Garuu kabajamtoota fi hordoftoota maatii kiyyaa inni kun dhumateenne deebi'ee inni kun hin dhufu jechaadha. Kanaaf akka isin jala hin darbin asantamaan bitadhaa isin jedha. As biratti kan argitan kunillee hedduu bal'aadha. Saayizii qaba innillee jechaadha. Saayizii xiqqaa qaba, guddaa qaba, hidhata qaba. Yoo barbaadan akkana hidhattaniitiin uffachuu hin dandeettan jechaadha. Yoo barbaadan mootuyyuu bantaniillee uffachuu hin dandeettanii akka isin mijatutti ittiin faafishitti jechuu hin dandeettan jechaadha. Hundumti isaatu hedduu kan namatti toludha jechaadha. Inni biraa mootuyyuu qamisiidhaan illee yoo barbaadan qamisiidhaan shifoonii qamisiidhaan adda addaa yoo barbaadan bifaa fi saayizii garaagaraatiin argachuu hin dandeettan jechaadha. Maashaallah jedhee jira. Inni kun illee hanga bal'atu bichaa ilaala. Namatti hin tolu diizaayiniin isaa namatti hin tolu maashaallah nama furdaaf ta'e nama qal'aaf illee kan ta'udha jechaadha. Akkaataa qirxii qaama keessaniitiin kan isiniif ta'udha. Inni illee akkasuma hijaaba ofii kan qabudha jechaadha. Jalaan illee qamisii kan qabudha jechaadha. Kabajamtoota fi hordoftoota maatii kiyyaa ofumaa ofiitii ofirratti kan qabudha. Inni akka kaawwanii naxxalamee addatti hin godhatamu ofii ofirratti kan qabudha jechaadha. Skarbiin isaallee baay'ee kan namatti toludha. Akkasuma diizaayiniin isaa carqiin isaallee maashaallah hedduu kan namatti toludha jechaadha. Abaayaa gurraachallee yoo barbaadan abaayaa diizaayinii yoo barbaadan baay'ee kan namatti tolutu jira jechaadha. Sanniin illee yoo barbaadan na bira argachuu hin dandeettan jechaadha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyyaa hunduma isaatuyyuu abaayaa gurraachallee yoo barbaadan bal'aadhaan saayiziidhaan kan akkanatti geexii qabu maashaallah harki isaa kan hedduu namatti tolu geexiin kan faayame hunduma isaa na biratti argachuu hin dandeettan jechaadha. Kabajamtoota fi hordoftoota maatii kiyyaa uffata kana fakkaatu kanniin abaayaa kana fakkaatu kanniin eessatti arganna yoo jettan filannoo keessan zabiibaa emmii godhaa isiniin jedha. Keessan na dubbisuu hin dandeettanii viidiyoo kiyya subscribe like share gochuu hin dagatina. Akkasuma mootummaan keessan kan jaallattaniif erguu hin dagatina isiniin jedha. Horaa bulaa.